Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa uummataa irraa oduu isin dhageessifna jalqaba irratti hangafoota oduu. Balaan konkolaataa Shawaa Kaabaatti haadhaa fi ijoollee si'a 4 dabalatee namoota 13 galaafate. Sinodosiin Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa faallaa fedhii uummataa tarkaanfachuudhaan abboota uummanni barbaadan beekamtii dhorgate namoota ofiif fedhu qofaan muuduudhaan mormii jabaa hordofsiisee jira. Israa'el lammii isaa Gondaritti ukkaanfame jedhamee sobaa ta'uu mirkanaa'uu hordofee. Hongeen biyyoota gaafa Afrikaa 3 keessaa namoota miliyoona 2.7 qe'ee isaaniirraa buqqisee jira jedha dhaabbanni mootummoota gamtoomanii. Oduu kennaa biyya alaatiin poolisiin Iraan seera hijaabaa dirqamsiisuu deebisee hojiirraa oolchuu eegale. Oduu isin dhageessisuun kan isin wajjin turaan Jibriil Muhammadi amma oduu bal'inaan. Balaan konkolaataa Shawaa Kaabaatti haadhaa fi ijoollee si'a 4 dabalatee namoota 13 galaafate. Balaan konkolaataa magaalaa Finfinnee irraa ka'ee gama kaabaan imalaa ture irratti dhaqqabeedhaan haadhaa fi ijoollee ishee 4 dabalatee namoota 13 lubbuu dhabuu poolisiin himee jira. Dabalataa gabaasa kana Gadaa Walaabuutu isiniif dhiyeessa. Balaa konkolaataa magaalaa Finfinnee irraa ka'ee gama kaabaan imalaa ture irratti dhaqqabeen haadhaa fi ijoollee ishee 4 dabalatee namoonni 13 lubbuu dhabuu poolisiin himeera. Balaan kun naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa Dagam bakka Warabii jedhamutti gaafa dilbataa ganama akka lakkoofsa Itoophiyaa adoolessa 9/2015 dhaqqabe. Miidhamtoonni battalatti lubbuu isaanii dhabuu qajeelcha poolisii aanaa Dagamitti abbaa adeemsa qorannoo yakka kan ta'an Inspektar Shimalis Booressaa BBC'tti himaniiru. Balaa suukaneessaa kanaaf ka'umsa kan ta'e konkolaataa fe'umsaa Finfinneerraa Bahar Daar deemaa ture ta'uu himanii. Konkolaataan xaa'oo kuntaala 500 fe'ee ture jedhan kun lafa irraan gadee ta'etti of eeggannoodhaan konkolaachisuu dhabuu dubbatanii. Konkolaataan uummata baatee Finfinneerraa gara aanaa Warra Jaarsoo imalaa ture. Naanis konkolaataan to'annaa isaatii bahe konkolaattota 2 erga rukuteen booda konkolaataa deddeebisa uummataa irra guutummaan guutuutti bahe jechuun dubbataniiru. Balaa kanaan haati tokko ijoollee isii 4 waliin lubbuu dhabdeetti. Barsiiftuu Asmaree Gosoomaa kan jedhaman maatii gaafachuuf Finfinneerraa gara magaalaa Qarree Gohaa imalaa osoo jiranii ijoollee isaanii 4 waliin lubbuun darbe jedhan Inspektar Shimallis. Sukkaari Urgaa, Caalaa Urgaa, Qananiisaa Urgaa fi Diittaa Urgaa jedhamu jechuun himanii. Umriin isaanis waggaa 18, 15, 8 akkasumas waggaa 1 ta'uu himaniiru. Namoota battalatti lubbuun isaanii darbe 13 alattis namoonni 3 ammoo miidhaa qaamaa cimaaf saaxilamuun hospitaala Kuyyuutti yaalamaa jiraachuus dubbatanii. Balaa suukaneessaa kanaan konkolaataan deddeebisa uummataa guutummaan guutuutti kan barbadaa'e ta'uu fi konkolaattota 3 irra ammoo miidhaan akka ga'es himaniiru. Waggoota 20 caalu poolisii ta'ee hojjedhe keessatti balaa suukaneessaa kana argee hin beeku. Reeffa miidhamtoota baasuun iyyuu baay'ee ulfaata ture. Konkolaataa deddeebisa uummataa keessa kan turan nama 2 qofatu hafe isaanuu miidhaa cimaadha. Balaa baay'ee suukaneessaadha jechuun cimina balichaa ibsan Inspektar Shimallis. Teessumni daandii naannichaa irraan gadi hamaa waan ta'eef waqtiin isaas waqtii roobaa ta'uu dubbachuun konkolaachistoonni of eeggannoo cimaa gochuu qabu jechuunis dhaamaniiru. Itoophiyaa keessatti baay'inni konkolaataa kan biyyoota ibaa waliin yoo madaalamu gadi aanaa ta'ullee balaa yeroon dhaqqabuun baay'inni lubbuu namaa darbu garuu ol aanaadha. Kutaalee biyyattii adda addaa keessatti balaawwan konkolaataa suukaneessoo ta'an lubbuu lammiilee galaafachuun oduu irra deddeebiin dhagahamuudha. Balaawwan kunneen ijoollee warra malee warra ammoo kan isaan gargaaru malee hambiseera. Akka lakkoofsi Itoophiyaa 2014 keessa balaa tiraafikaatiin namoonni 4,000tti siqan lubbuu dhabaniiru. Itoophiyaatti jiddugaleessaan guyyaatti namoonni 14 balaa tiraafikaatiin lubbuu yoo dhaban 31 ammoo kan miidhaman biiroon nageenya tiraafikaa daandii ibsa. Akka dhaabbatichaatti akka lakkoofsa Itoophiyaa 2014 Itoophiyaatti sababii balaa tiraafikaatiin namoonni 3,971 ta'an lubbuu isaanii dhabaniiru. Ragaan kominikeeshinii poolisii federaalaa akka agarsiisutti akka lakkoofsi Itoophiyaa bara 2013 keessatti balaan tiraafikaa 15,000 ol dhaqqabuun namoonni 4,161 du'aniiru. Akka dhaabbata nageenya tiraafikaatti balaawwan biyyattii keessatti dhaqqaban keessaa kanneen parsantaa 68.3 ta'an kanneen daandii gaarii fi mijataa ta'an irratti dhaqqaban.
dhaqqabanidha. Balaawwan dhaqqaban keessaa ammoo santaan 85.9 dogongora konkolaachisaan kan mudatu akka ta'e ragaan biiroo nageenya tiraafikaa daandii irraa argame ni agarsiisa. Sinodosiin Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa faallaa fedhii uummataa tarkaanfachuudhaan abboota uummanni barbaadan beekamtii dhorgate namoota ofiif fedhu qofaa muuduudhaan mormii jabaa hordofsiisee jira. Sinodosiin kaleessaa muudama paappaasotaa sagalii raawwachuudhaan kutaalee lallaba Oromiyaa fi naannoo kibbaa jalatti argamanitti ramadamuu beeksisee ture. Gutuu gabaasa kana akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Sinodosiin Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa abboota kanaan dura muudaman beekamtii dhoowwate namoota ofiif fedhu qofa muuduun bobbaasuudhaaf filate kun fudhataman qabuun gaafii uummataa deebisuudhaaf kan danda'u miti jechuudhaan kutaalee Oromiyaa garaa garaatti mormiin jabaan isaan mudataa jira. Hordoftoonni amantaa Ortodoksii godina Wallaggaa lixaa magaalaa Gimbii kaleessa battala murtoon kun dhagaamirraa eegalee mormii cimaa dhageessisaa turanii jiru. Abbootii ofiif barbaannuun alatti muudama qaamni kamuu raawwate nutti erguu hin simannu kan jedhan hordoftoonni amantaa kana dura Sinodosii Oromiyaa fi sabaa fi sablammoota muudamni kutaalee lallaba keenyaaf ramadaman kan turan Abuunaa Gabreeliif deeggarsa jabaa qabna isaaniin alaa qaama kamuu hin simannus jedhanii jiru. Sinodosii Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa kaleessa muudama paappaasotaa sagalii raawwachuus beeksisee jira. Paappaasonni muudaman sagalan keessaa torba kutaalee lallaba Oromiyaa Wallaggaa Bahaa, Wallaggaa Lixaa, Horroo Guduruu Wallaggaa, Bunoo Baddallee, Shawaa Lixaa fi Harargee Bahaatti wayitaa ramadaman. Kan hafan ammoo kutaa lallaba bulchiinsa magaalaa Dirree Dawaa fi kutaalee lallaba Geediyoo, Dawaroo fi Kantaanaaf fa'aa ramadamanii jiru. Haa ta'u malee muudama paappaasota kaleessa Sinodosii Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti raawwate kana keessumaa manneen amantaa fi hordoftoota amantichaa Oromiyaa keessatti argaman irraa mormiin jabaan mudataa jira. Kaleessa battaluma muudamni paappaasota kana raawwatamu kutaa lallaba Wallaggaa lixaa magaalaa Gimbiitti uumamanii mormii jabaa dhageessisanii jiru. Sinodosii Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa muudama paappaasotaa 25 kanaan dura Sinodosiin Oromiyaa fi sabaa fi sablammootaa raawwatame beekamtii dhoowwachuun abbootii ofiif filate sagal kan muude jechuun dubbatanii jiru. Fedhii hawaasaa tarkaanfachuudhaan kan jedhu hordoftoonni amantichaa muudamni raawwatame gaafii hawaasaa deebisuudhaaf ta'e rakkoo kana dura mana amantichaa keessatti mul'ataa ture furuudhaaf kan danda'u mitis jedhamee jira. Muudama kanaan dura raawwatame kutaa lallaba Wallaggaa lixaa Abuunaa Gabreel ramadamee ture. Yeroo ammaa garuu Sinodosiin Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa muudama Abuunaa Gabreel beekamtii dhoowwachuudhaan Abbaa Istikfaanos Gabreel nama jedhamu maqaa Abuunaa Daani'el jechuudhaan kutaa lallaba Wallaggaa lixaa akka hoogganu muudee ture. Kaleessa mormiin isaan dhageessisan kan turan hordoftoonni amantaa Ortodoksii magaalaa Gimbii Abuunaa Gabreeliif deeggarsi cimaa qabaachuu isaanii ibsanii jiru. Muudama Sinodosiin garee tokkoon har'a raawwatame ni mormina. Abuunaa Gabreeliin alatti qaama kamuu hin simannus jedhanii jiru. Kutaalee lallabaa birootti Sinodosiin Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa namoota kanaan dura muudamanii turan beekamtii dhorgachuudhaan namoota ofiif barbaadu qofa filate muuduun beekameeraas jedhu. Kun ta'uun ammoo mormiin kun kutaalee Oromiyaa biroottis akka babal'atu taasisaas jedhanii jiru. Uummanni kutaalee Oromiyaa garaa garaa muudama Sinodosii garee tokkoon dhuunfatame raawwatamu kamuu hin simatu. Abbootii kanaan dura muudaman 25 gara bakka itti ramadamanitti atantamaan bobbaafamuudhaan hojii akka eegalan barbaanna jechuun sagalee dhageessisanii turani. Adeemsi Sinodosiin Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa filate gaafii uummataa deebisuus ta'e rakkoo jiru furuu hin danda'u kan jedhan hordoftoonni amantichaa uummanni Oromoo fi abboonni isaanii Bataskaana Tigraay irraa barachuudhaan murtoo gaafii karaa guutuu ta'e deebisuu danda'u ce'uutti akka qaban barbaachisu dubbatanii jiru. Israa'el lammii isaa Gondaritti ukkaanfame jedhamee sobaa ta'uu mirkanaa'uu hordofee barbaacha taasisaa ture addaan kutee jira. Mootummaan Israa'el lammiin biyyattii naannoo Amaaraa Gondar keessatti ukkaanfame jedhamee soba ta'uu hordofuudhaan barbaacha taasisaa ture addaan kutuu beeksise.
dabalataa gabaasa kana gadaa walaabutu isiniif dhiyeessa. Lammii Israa'el ganna 79 dhalootaan Itoophiyaa irraa ta'e Firaansis Addabaabayi namni jedhamu kun torbanoota muraasa dura gara Itoophiyaa kan imalee ture yoo ta'u maallaqa argachuuf jecha namoota isa ukkaamsan waliin walii galee akka ukkaanfamuuf fakkeessuu isaa tajaajilli oduu Israa'el ministeera dhimma alaa biyyattii waabeffachuun gabaaseera. Firoon Addabaabayi torbee darbe akka jedhanitti namoonni isa qaban jedhaman suuraa fi suur-sagalee gabaabaa harkaa fi miilli isaa hidhame hidhattootaan eegamaa jiru agarsiisan erganii fi turanii. Namoonni isa butan kunneen akka hiikamuuf birrii Itoophiyaa miliyoona 2.5 gaafataa turanii. Lammiin Israa'el kun ergaa sagalee maatii isaatti ergameen gara bosona jidduutti argama. Roobni natti roobaa jira waan ani amma keessa jiru diina kiyyaafillee hin hawwu jechuu gabaafamee ture. Interpoolii fi humnoonni nageenyaa naannichaa isa gadhiisisuuf yaalii taasisaa turus eerameera. Mootummaan Israa'el Addabaabayi bilbila Itoophiyaa kaasuu didee bilbila lakkoofsa Israa'el irraa dhufu kaasuu isaa erga hubatanii booda micha akka addaan kutan himameera. Firri isaa garuu ammallee ukkaanfamee jira jedhaa jiru. Hongeen biyyoota gaafa Afrikaa sadii keessaa namoota miliyoona 2.7 qe'ee isaanirraa buqqisee jira jedha dhaabbanni mootummoota gamtoomanii. Itoophiyaa, Keeniyaa fi Sumaalee keessatti namoonni miliyoona 2.700 sababa beelaatiin qe'ee isaanirraa buqqaaniiru jedha sagantaan nyaata addunyaa World Food Program. Gutuu gabaasa kana Zamzam badhaanee akka itti aanutti isiniif dhiyeessiti. Itoophiyaa, Keeniyaa fi Sumaalee keessa namoonni miliyoona 2.700 sababa beelaatiin qe'ee isaaniirraa buqqa'u sagantaan nyaata addunyaa beeksise. Jaarmiyaan kun dilbata kaleessaa adoolessa 16 bara 2023 ibsa baasee keessatti Sumaalonni miliyoona 1.700, Itoophiyaanonni ammoo 55,000 fi 16,000 akkasumas Keeniyaanonni 400,000 fi 66,000 erga bara 2020 as roobni gahaa waan hin roobneef isaanii gadhiisanii baqataniiru jechuun beeksise. Sababa kanaan biyyoota sadan kana keessatti fedhiin nyaataa akka malee dabalamaa jira. Oomishni qonnaa fi hormaanni beeladaa hir'atee margaa fi bishaan badee biqiltuuwwan akkasumas jiruuf jireenya hawaasa naannoo roobni itti caame keessa jiraatan balaa jala buuseera. Waggoota 4 caaluuf roobni arfaasaa hanga eegamu gadi waan roobeef godina kana keessa namoonni Kitlaan 23.4 nyaata akka rakkatan taasisee jira. Kana malees daa'imman miliyoona 5.1 ta'an ammoo nyaata isaan barbaachisu waan hin arganneef guddinni isaanii qucuraa jira. Ibsa jaarmiyaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniin kan wabeeffate Shunu'aan akka gabaasetti waggoota 4 darban keessaa roobni arfaasaa Oromiyaa, Booranaa fi naannoo Sumaaleetti akka malee xiqqoo waan roobeef beelladoota kitilootaan laakkaman ajjeesee nama irra balaa guddaa dhaqqabsiisuu isaanii yaadatama. Oduu kennaa biyya alaatiin poolisiin Iraan seera hijaabaa dirqamsiisuu deebisee hojiirra oolchuu eegale. Poolisiin Iraan seera falmisiisaa dubartoonni naamusa uffannaa akka eeganii fi uummata keessa yoo ba'an ammoo rifeensa isaanii haguuguu qaban dirqamsiisuu hojiirra oolchaa jiraachuun miidiyaan biyyattii gabaasee jira. Guutuu gabaasa kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Poolisiin safuu fi naamusa kabachiisuu daandiitti bahuudhaan namoota uffannaa hijaabaa akka kabajan ni to'anna jedhee bihimaan garee poolisii kana. Tarkaanfiin kun erga dubartiin Maasaa Amiin jedhamtu sababa naamusa uffannaa cabsite jedhamuudhaan Taharaan keessatti hidhamtee achitti lubbuun ishee darbite ji'a 10 booda deebi'ee hojiirra ooluu eegalee jira. Erga isheen mana hidhaatti duute biyyattii keessatti mormii cimaatu gaggeeffame. Tarkaanfiiwwan poolisiis yeroo san dhaabbatee ture. Kanneen seerri uffannaa kabajamuu qaba jedhanii falmaa turanis ammoo hordoffiin poolisii bakkatti deebi'uu qaba jechuun barreessanii turani. Akka seera Iraanitti dubartiin tokko uffata rifeensaa haguuguu yookaan immoo hijaabaa fi qaama guutuu dhoksu uffachuu qabdi ture. Poolisiin safuu fi naamusaa seerota kanneen hojiirra oolchuu kan danda'u gurmaa'ee hojjetaa ture. Gareen poolisii kun namoota seera kana cabsan qabeedhaa ture. Dhaabbanni oduu Tasniim jedhamu kun bihimaa poolisii kana Said Montezellaa waabeffachuudhaan akka gabaasetti sonni dubartoota naamusaaf uffannaa cabsan hidhuu dura gorsuu akka qabanis akeekkachiisee jira. Yeroo isaan didan qofam poolisiin tarkaanfii seeraa fudhatu akka qabus dubbatanii jiru. Dubartiin umriin waggaa 22 Maasaa Amiin fulbaana bara 2022 osoo maatii ishee magaalaa Taharaan daawwataa jirtu safuu uffannaa cabsite jedhamuudhaan poolisii seera naamusa uffannaa to'achuudhaaf bobbaafamaniin to'atamtee turte.
turte. Dubartiin kun bakka itti hidhamtetti of wallaaltee gaggabde. Yeroo sana kana odeeffannoo ture. Poolisoonni mataa maasaa keessa dhaanii akka gaggabsanii fi konkolaataatti akka madaqsan dubbatamaa ture. Taateen kun uummata Iraan miiliyoonaan lakkaaman akka mufachiise jootaaf mormii mootummaa gaggeeffame ture. Mormii kanaan wal qabate kan mootummaadhaan fannifaman dabalate namoonni 6,000. Mormii kanaan wal qabate kan mootummaan fannifaman dabalate namoonni 600 ta'an ajjeefamanii jiru. Mormiin gaggeeffame hordoftoota dubartoota wal'aansaa hijaabaa uffachuu didanidha. Diddaan akkanaa erga warraaqsa bara 1979 as Iraan mudate hin beeku ture. Dheenna kana viidiyoo miidiyaa hawaasummaa irratti maxxanfaman akka mul'isutti dubartoonni biyyattii hedduun hijaaba malee bakka hedduutti argamu baratamaa ta'aa dhufee jira. Kanas mootummaan callisee hin ilaalle kanneen hijaaba hin uffanne jalaa hojiiwwan biizinasaa cufuu dabalate adabbiiwwan garaagaraa hojiirra oolchaa ture. Erga warraaqsa bara 1979 asiin Iraan poolisoota naamusaa dhimmoota garaagaraa hordofan ijaarrattee bobbaafattee turte. Gareen poolisii kun miseensota dhiirotaa fi dubartoota hagama akka qabu hin beekamu. Garuu hidhannoo guutuu kan qabuu fi bakka itti nama hidhanis addatti qabu. Egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma uummataa irraa oduun irraaf qopheeffanne kanneen hanga ammaa turani. Oduu sin dhageessisuun keessi wajjin ture Jibriil Muhammadii ogummaa kaameraa fi teeknikaatiin Umar Jamaaltu nafaan ture. Qophiilee Oromiyaa Freedom Media kanneen afaan waliin turtii gaarii.